harki haree kan nyaatu dina ofii malee harki haree kan lolu dina ofii malee nutu of kenneessee eenyutu nu jaale numatu of kenneessee eenyutu nu jaale. Galchaa qofaan naqabee jira utaallo adageenyaa virus kan jedhamtu naqabee jira na of galchaan isiniin jedha. Video kana ilaalati walitti deebina. Videoon kun video jaalalaa irreechi tokkummaa irreechi araara waan jedhe asirratti mul'atee jira. Amma walitti deebina. Bakka jirtanitti nagaaf jaalalli waaqayyoo isiniif haa ta'u. Seena keessan immoo bira hin darbina. Like, subscribe godha. Isiniin jaaladha isin gooju. Utaalloon naqabee jira na of galchaa ishee. Akka nagaa jirtu nagaa keessanii nagaa kootti galata rabbii. Hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii nagaa kootti galata rabbii. Hundi keessanuu waan nan balleesse dhiifama naa godhaa isiniin jaa. Dabalataan immoo waa'ee namaa keessaa ba'a. Bakka jaalala namaa yoo qabaattan waan biraatiin deeggaraa. Jaalala namaa yoo qabaattan waan biraatiin bira dhaabadhaa. Wanti biraa rakkoo guddaa qaba namni. Rakkoo san furuu fi yaala. Waarii osoo hin taane tagabaariin itti yaadhati gargaaraa. Malee warreen hin gargaarinaa. Walitti nama naquun nama hin gargaarinaa. Ajandaan barbaadatinaa. Warri immoo malkii laatanii nu fuudhuudhaaf karoora qabdanii fiintariidhaaf nurraa baatanis kan biraa barbaadaa fuudhaa. Diimtuu fuudhaa. Isin galee nama hin arrabsinaa. Namni mataa isaa haa jiraatu namarraa gadi bu'aa. Walitti nu naqinaa. Maqaa kootti hin nagadinaa. Suuraa namaatiin hin daldalinaa. Jecha namaa hin sarraqinaa. Isin jechuun uummata rukutamaadha. Nu dhiisaa isin jedhetti dhiisaa. Isin galee ajandaan barbaadina ajandaa kana dhaabaa. Namni kun gaafa du'a isitti itti gaafatama. Natti itti gaafatama. Kanaafuu dhiisaa namni kun haa jiraatu. Dhiisaa bakka dhiisaa isin jedhetti dhiisaa. Hoo dhiisaa bareedinni keessa anumaaf ta'a malee namaaf hin ta'u. Deema waaqa gaafadhaa waan waaqatti galtanitti nama osoo hin taane waaqa uume san gaafachuu dandeessan. Gaafadhaa waaqa deemate. Kanaafuu hundi keessanuu namarraa gadi bu'aa. Haa jiraatu namni mataa isaatiin. Hingaa darartanii itti fayyadamtanii miitanii kuffiftanii gaama ofii isaatiin haa jiraatu dhiisaa. Dhiisaa haa jiraattu. Dhiisaa. Hadaraa rabbii dhiisaa. Hadaraa waaqayyoo dhaabaa ajandaa kana. Dhaabaa isin jeeraa dhaabaa. Namni 600 hordofta suni waan tokko hin gooneef jalata teessan malee. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'uuni. Isheen kuni Faasikaa, isheen kun Ijii. Hara wal taraaramne inni irreecha Dubaay irratti wal taraaramne waan tokko dubbadhaa jettanii warra naaf Ijii wal taraarsuudha jettanii dhamaatanii. Bu'aa bayii baay'ee baatanii. Akka inni walitti firoomsuudhaaf. Isin jaalanne yoo musliin dagannu. Ani Ijii maa wal lolluuni wal taraamne irra kunooti. Galatoomaa isinis. Galatoomaa. Baay'ee dhamaatanii isin beeknaani. Faasikaa nu galatoomsadhaa. Warri wal loltan araara wayyi miti. Waan dumtaa afuni waayyaani waaqa faraayyaa. Jaalalatu bareeda. Namni wal lole wal taraarsuu wayya malee jidduu kaatanii nama wal nyaachisuun gaarii miti. Homaa isin hin godhuun araaraan agartanii miti. Bakka kan koo taate Kun seenaa YouTube like subscribe gochuu hin kan afaan buskutii afur ishee sittuu kan yeroo nawwaamu naanis jettu ookoo kan deemsisii tolu akkuma qeeransaa kan dhaabbiin bareeddu mataa amma qeensaa kan mudhiin alallee kan wantoonni qaamu kan gootan hunda keessaniyyuu baay'ee isin jaaladha baay'een isin kabaja ammarree nagaan isinii baafaayyatu. Kun seenaa YouTube biraan darbina laaltanii biraan darbina like godha subscribe godha commentii barreessa anna mee videoota darban kanarraa waa hedduu hubattan waa hedduu ilaaltan jedhee abdii qaba. Mee video kanarraa waan baay'ee waan keessa keenya jiru keessa keenya kan jirurraa waan baay'ee akka deebinu nu taasisa. Dhuguma obbolaan lamaan wal dhaba obbolaa dhiistii namni nama ta'ee wal dhaba. Garuu ni hararam warroota jidduu namaa deemanii akka namniif namni wal lolu akka namniif namni wal nyaatu akka namniif namni wal arrabsu godhan macarrashaansaa booddeensaa tizibtii ta'a yookiin immoo tuffatamaa ta'a namni sun. Kanaafiyyuu obboloota koo viidiyoo kanarraa waan baay'ee hubattan jedhee abdii qaba. Keessattiyyuu warroonni sooshaal gara miidiyaa TikTok irra jirtan obboloonni baay'ee tokko isin fayyada. Namni tokko wal dhabe jettanii namni tokko naannoodhaan wal loleettanii namni tokko biyyaan wal qoode jettanii
waan hin taane yoo raawwattan sirrii miti. Yoo sinii danda'ame kunoo akka obbolaan akkas walitti araarsan sanatti dhuguma har'aa hirreensi jaalala kabaja haraara ta'uusaa ijoolleen Dubaay nutti mul'isan. Ijoollee Dubaay baay'ee tokko galatooma kabajama. እና አማስ ሀራሪ ኬሰን ሀራራ ሚልኪ ሲኒፋቶ የሩ አከሲት ሀራራምታኒ ወኦማ ወሊን ጎዲና ኦማ ወሊ ኪሲን ፈየዲና ገሩ የሩ ሀራራምታኒ ነጋ ወሊ ሀዊተን ባየ ተቆጥ ገመን ባየ ተቆ ደስና መጀዳ ጀቹ ጅዱ ኬሰን ረ ጅኒን ሰይጣኒ ማንፈሲን አይሊን ሴኑ ኒባ ጀቹ ከነረት ኦቦሎ ተቆ በጋ ዋቀዮ ወሊት ሲነራርሲ በጋ ተቆ ታተን namni wal fayyada dhiigan ergatan jetti haatiko namni wal fayyada wal gargaaras bakka kuftetti bakkatti kuftuun beektu harka si kaasuun beektu jetti haatito bakkatti kuftu bakkatti kaatu nama si kaasuu hin beektu waan ta'eef namatti keessatti iyyuu biyya ormaa teessanii please biyya ormaa keessa ijoolleen jirtan obbolaan biyya ormaa mana namaa keessa jirtan abadal namarratti amaa yaadina abadal namarratti waan hin taane yaadina maaliif isin iyyuu harka namaa jirtu waada namaa jirtu iyyitanii nama sinii mirmatu hin qabdan achi keessa teessanii immoo obboleetti keessan yeroo asii gadi obboleessa keessan yeroo asii gadi gootan baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Kanaaf viidiyoo kanarraa waa baay'ee barattu. Haraar irreechi dhuguma haraara kabaja duudhaadha. Ammas warroonni aftan akkasumatti walitti dhufaatii miidiyaa qabdan irratti haraaruma labsaa nageenya labsaa walii keessa wal ta'a wal kabaja yoo si wal kabajan inni alaarreesin kabaja. Kanaaf obboloonni koo waa guddaa nutti agarsiisan irreecha Dubaay irratti baga of galtan baga nagaan galtan kanarratti baay'ee tokko waan das nama jedhudha. Ani gisee baay'ee waan tan heega turedha namootuma dhabame namuma ijoollee kana walitti fidee afaan tokko dubbachaa nama tokko walitti fiduu dhabame jedhee baay'ee tokko nufitti dubbachaa ture garuu obboleetti keenya Faasigaa namoonni hundi keessaniyyuu warroonni namoota kana ijoollee kana walitti fiddan irreechi keenyarree galatooma hundi keessan galatooma ammas tokkummaan keessan jaalala haa ta'u tokkummaan keessan kabaja haa ta'u hoodhu jetteen kenniniif garuu wal kabajuu waliif tokko ta'uu dhiiga keessan tokko gochuu ebelu gurraattidha hebelu booqadha hebelu balachuudha omaan godhiniif garuu ilmoo dubartii irratti keessatti iyyuu asii gadi deebite waan hin taane yaadi. Ilmoo dubartii jechuun haadha kee lammii keedha. Kanaaf dubartii irratti keessatti iyyuu obboloonni dhiiraa ilmoo dubartii yoo siniif danda'ame shamarran jajjabeessa malee waan hin taane irratti naasa'ina. Kanaaf viidiyoo kanarra waan baay'ee hubattu haraarri keessan haraara milkii siniif haa ta'u ammas laphee keessan keessaa waan hin taane balleessaa. Haraarri keessan haraara milkii siniif haa ta'u baay'ee namatti toltu akkasumatti tokkummaa keessan cimsaa tokkummaan humna namni tokkummaa qabu bakka hunda ga'a namni jaalala qabu bakka hunda qaba bakka hunda ga'a namni akka kufeetti immoo nafu hin ka'a inni kufus inni jirus hundumtuu ni ka'a inni kufees hin ka'a. Kanaaf waaqayyoon hunda keessaniif akkasumatti walii galtee siniif haa kennu walii galee siniif haa tolu irreecha milkii baga siniif ta'ee baga of galtanii nagaan galtanii akkasumatti jaalala rabsa gisee hunda jaalala tokkummaa bakka waan qabdaniin tokkummaa labsaa walitti asii gadi wala cuucuudhaaf bakka namni kun maaf ka'e maaliif ol jedhe jettaniitu asii gadi rukuchuudhaaf hin kaatina. Namni yoo ol ka'e nama qaburraa waa argatta. Nama iyyeessa waan qabne irraa sirraa barbaada malee homaarraan argattu. Nagadee isaa argatu, hojjetee isaa argatu, dubbatee isaa argatu, hawwajee isaa argatu, xaaree isaa argatu. Nama argateerraa nama hojjeturraa waa argatta. Atirree waarraa baratta. Kanaaf ammas tokkummaa keessan, nageenya keessan, wal gargaaruu keessan, wal cimsuu keessan ayizosh barchii jechuu baqa. Maal akkas gootee maaliif achii baatee otoo hojii keessatti teessee hojjettee jiraatte akkas minaamin hin jedhamu. Ayibbaale kan jedhamu jabaadhu ayizosh hin darba kana keessa immoo kanatti bahuu dandeessa. Namni keenya harkaan harka wal qabdanii yoo holkaatan namni hin kaane hin jiru. Muka bichaadha kufee kana jittafu inni iyyuu mukti tokko kufee bakka kufee sanatti ilmoo hin daraara hin biqilaa jechuudha akka bosoqeefaa jechuudha. Kanaaf ilmoon namaa immoo kufee achumatti nafu yoo du'een alatti jechuudha yoo lubbuudhaan hin jiraanne qofa nama of kalchaa qofaan naqabee jira waan ta'eef
na of galchaan isinin jedha kanaafiyyuu obboloonni koo obbolaa jaalalaa hundi keessan ammas jaalalli keessan jaalala milkii isiniif haa ta'u kabaja walii qabaadhaa keessattiyyuu afaan tokko dubbachaa naannoodhaan biyyaan waliin qoodina afaan tokko dubbachaa dhiiga tokko qabaachaa waliin qoodina biyya keenyaaf nagaa hawaa waliif irree jaalala hawaa biyyi keenya nagaa nuuf haa taatu isinirree bakka jirtanitti amtuun isinin argin gaariin isinin darbin baga walitti isin waaqayyo walitti tokko isin godhee har'as borus isin tokkuma yaada yaa namni inuma jira walitti bu'uun inuma jira araaramuun isinuma jira baga waaqayyoon tokko isin godhe ammas tokko ni taatu borus tokko hin taatu tokkummaan humna waan ta'eef isinin jaaladha isinin kabajaa seenaa keessan birammoo hin darbina laayikii tuqaa yoon dogoggoree na of galchaa oola bulaa dibana isinin jaaladha